Sirraa gammadu mul'an bakka jaarsi kee sirraa gammadu mul'an miskiinticha mana taa'u kana hin mufachiisin duba ayyumaa imraatiin maatat wa zawjuha anhaa raadin dakhalat aljanna hadiisa kana mogga qara'u dhiiraaf qareewee jettaa baraatti malee hadiisa kana amma dhiiraaf hin qareewee jettaa hin jee obboleettiiti yoo baraatte malee duba arra dhiiraa jecha hadiisa hin jirre way uumanii dhaggeeffadhu waan nabiin jiru ayyumaa imra'atiin intaluma feete haa taatu duniyaa tanarratti feetu laaftu feetu jabdu feetu shariifaa feetu guddoo intala mootii hedduu bartii fedhe maatat ta'ajalli rabbiitti dhufee duutu haala jaarsisii isirraa gammadaa taheen jannata seentu jedha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gammachuu uf goggodhuutiimi bari isiin nama gaarii turte akkana turte hogga duute booyaniimi laa dhuguma saniin sirraa gammadaa ture waa hunda keessatti jaartiin sun jannatuma seenti jedha nabi sallallahu alaihi wasallam naraan irra majaajisa kana mee naa katabi qalbi irratti duba hin xiqqaattu waa takka hin taatu naa yaadadhu hadiisa kana ni'maa rabbi sii godhe yaadadhuuf duba deebi'i